Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya aduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Aduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu Mallasa Dirribsaati. Poolisoonni federaalaa waajjira OMN marsanii jiru. Gaafa daa'ima qabaattu, maatii qabaattu xiqqoo ishee ulfaataadha, miira jabaasetti dhaga'ama. Qaamni shororkeessaan ta'e tokko to'annaa jala ooletti nama hedduutu karaa irratti bahee na ilaalaa ture. Eeyyama sakatta'uu mana murtii irraa fiduu qabdanii kan sanaan achi sakatta'uu hin dandeessan jennee antakka kanatti poolisiin na ajjabee deemeen beekuu natti tolee jira. Akkaataa isinitti na qabdanii deemtan kana jedhee tanan itti qoose. Waan godhan dhabnaan qorattoonni poolisiitii fi abbaan alangaa CD qabna dha. Inni hoomworkii hojjetaa ture yeroo sanatti. Hoomworkii ani xumureen jiraatu hoomworkii xumurtee immoo akkam gootee naan jedhe. Eeyyuu hoomworkii xumureen jedheen egaa. Abukaatoo keenya waliin akka waliin qunnamne nu taasisan yeroo dheeraadha. Abukaatoo keenya wanna nama ajaa'ibu dhimmi kun baay'ee nama gaddisiisa. Hidhamuu keenya qofa yoo hidhame olaantummaan seeraan jiru yoo ta'e baay'ee ulfaata. Gadhiifamuudhaan dura hin baatu meeshaa keessan qopheeffadha jedhamanii gabbahanii gaafa mooraa poolisii magaalaa Finfinnee sana akkana gaseenanii minibaasiin dhaabatee jira. Hordoffii cimaa taasisnee nageenya tajaajila nageenya biyyaalessaa faana yakka isaan otoo waan dalaganiif hordoffii taasifnee siyaasaa Oromoos haa ta'u namoonni qabata siyaasaatiin hidhaman gadhiifamuutu irra jiraatan jedha. Yaada garaagaraa qaban guutuutti daangaa tokko malee hin hirmaachisu taanaan bu'aa tokko fidee akkuma gaafa mana ga'u amanuu dadhaban. Abjuudha moo abjuu miti hundi isaaniitu gaafa mana nuti seenee mana dhufee na argan.